لالمي بريدنا ديني فهمتي برأنصار الدين لالمي بريدنا ديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمدوت في جالة متوتا أردفتوتا أنفال جمالة كم نقا في يقاري جرتو نقما نقا كيساني بقى نقا تاتني بقى نقا ناف جراتني بقى جراتني أسماني مو فاميليكي أندوم تكيسانو غلطو ما أنفادا سنين جدا وري عرفتي وري ماتي نانتين ماتي نافتا وري يادك أبداني موتو يادك كيساني صندوق كومنتي جلتي ناف بريسا غلطو ما سنين جدا ورمو يوتيوب بنچو بربادن لي يوجراتني كيسنا دبيسا isin gargaara akka banattanii fi waan beeku irraa isinitti hima waan isin gargaaruu danda'u irraa isin gargaara isinin jecha asumaan galatooma mee wallahi seenaati ya tokko isinitti hima innis akkam isin fakkaate barattuu kutaa jahaa ta'ee ramadaana iida ramadaanati iida ramadaana kana iida guyyaa iida oollee in beekan ka ramadaana keessa soomana dadhabbiin jira tarawih salaatun jira magaafa iidaa sanii mazida salata ishaa'itii fi mazida deeme no salata magriba salaate ishaa'illee achuma taa'ee salaatu wayya hin galu jedhee guyyaan iidaa silaa nyaanni kaatu ka hojjetamee qophaa'ee iida fi iidaaf yoo xiqqaate guyyaa shaniif namni hin dadhaba salata tarawih keessattuu namni salaatu tokkoffaa mana qulqulleessuu irratti daabboo jedhanii biddeen jedhanii midhaan daayisisuu maal torbaanitti yoo iddi galee ijoolleen shamaraa yeroo baay'ee ni dadhabdi jechaadha hojiin itti baay'ata innaa sun hunda hojii ta'eetu an dadhabeerallee amma gaafa iidaa magriba salaatee achumaanii ishaa'ii eeggadha jedhee masjida ta'a namni immoo hin dhufne anuma takkatti jira idaanii magriba salaatee haga ishaa'iitii odoo taa'ee eegu achumaan hirribni na fudhate rafe masjida keessatti yoo rafu faamiliin edaana soqanii na dhaban haadha fabbaan kiyya garuu kanumattu namni masjida keessa seenee na soqin jiru na soqanii amma na dhabanii amma kalaasi achi zabanyaan yoo masjida cuccufee maal jedhee geessitiin hin jedhu yoo ol seenu masjida keessa yoo lallaalu ifaadhaan ol seenu beeka waan hin ol seeneef ol seenu namni masjida keessa rafa achi sodaatee gabba'ee ganaa masjidni iddoo dubartii waan ta'eef dubartii oollarraa waamee kottamee masjida keessa dubartii wayiitu rafa kaasaa jedheeni amma dhuftee dubartiin tokko oollaadha yoo dhuftee ana ta'u argitu a'uuzu billaa jette intala ishee muusaa maal asii goota warri si soquun bala badii ga'e qaata si soqanii naan jette bar salaatii asumaan hirribni na fudhatee jedheen amma ayyoon tiyya zayitoonaan jedhan ani hin deeminii adha gurzaan sitti jira dadhabbiin sitti jira masjidan deeminii asumatti salaatii siin hin jenne jennaan wallaani akka kiyyatti magriba salaatee ishaa'illee achumaan salaatee galuuf jedheeni achi akkasitti na soqanii ka jedhan akkasii masjidaan arganii mee namni akka kiyya mudannoon akkanaa isaan mudatee jira fakkeenyaaf guyyaa iidaa sanii fi yoo boru iida jedhanii akkadhaa kana nuti ijoolleen dubartiinii daabboo baasuu buddeena baasuu mana kana laqallaqanii maal godhanii biyya keenyatti namni margallee qabaatu margan dhafu shawshaawwee jedhamu tokko jira ka mana keessa afanii baay'ee bareeda naannoo keessa yoo jiraateen beekanii shawshaawwee san dhayinee bosonaa guurree mana afnee mana miidhagsinee baay'izawwee manni keenya yeroo sanitti simmintoo miti amma simmintoo haa ta'u malee lafuma jecha yeroo san dhoqqee loowwanii warra oollarraa guurree naannoo irraa guurree mana kana laqallayne girgiddaa sallee laqallayne girgiddalleen dhoqqee mature malee dhoqqee horiitiin miidhagsinee bareechifne malee dhoqqee horii xiqqoo daaraa itti dibanii waliin laaqanii bareechisan malee yeroo sanii manni keenya magaalallee taanu manni keenya dhoqqeedha dhugaa isinitti hima magaalumatti guddadhee dhaladhees garuu manni keenya dhoqqeedha lafallee hin laqallayna girgiddallee immoo akkasii laqallee indoom girgiddaan qixxeen tokko gaazexaatti godhanii duraan beekanii gaazexaa fi maal kanatti godhanii ayyoon tiyya sababa suuraa homa qaba jedhaniini hunda isaaniitu gaazexaa muuqin ila dadhabnee itti goone irraa kaasanii gaafa kaan immoo madaabaraa girgiddatti laxxafuun hin dhufee osoo jedhu jijjiiramee manni illee diigamee simmintoon ijaaramuu jalqabee akkasanii
mee namni akka kiyya mudannoo akkan asin mudate jirtanii ammas immoo yeroo baay'ee yeroo iida fuuccuu miicuu laga deemee yoo cumiicu anqabadhee deemuu ni hin danda'a. Baadhee laga deemuu hin danda'a. Garuu baadhee achi galuu hin danda'u. Maaliif gaara ammallee nama dadhabsiisaa yeroo hunda jecha ila ammaatti illee ani yoo ammaadha kiyya bira deemee kama heerume kana uffata yoo miicee fi baadhee lagaa galuu hin danda'u. Garuu miicuu hin danda'a. Miica ijoolleen dhuftee fuutii yookaan immoo baajaajii yookaan gaariin dhufanii fudhatanii ani duwwaa kiyyaayyuu giddii gala. Moo uffata qabadhee harka qullaayyuu giddii gala. Wallaahi keessattuu amma faa giddii gala. Indoommi yoo sana gasunda furdoo miti garuu furdoodhaan ijoolluma kiyyarraa'u takkaa qal'oo ta'ee ofiin argine furdooma maashaallah tabaarakallaa nama qaamaan guutumtuudha. Akkas isiniin jedha obboleewwan kiyyaa inni biraa mootu inni wallaahi inni biraa mootu warri biyya nu itti galleetti guddanne sanii ijoollummaa abbaan keenya biyya biraatirraa abbaan keenya fi namni biyya sanii hundimtuu biyya biraatirraa dhufanii biyya san galanii malee warra achi dhalatee achitti guddatee miti. Warri achi dhalatee achi guddate tokko gosa takka jira gosa waxee jedhanii wayiitii. Akka abbaa biyyaati bakka isaan achuma dhalatanii akaakiyyee akaakayyubbii guutuun faamiliin isaanii achuma dhalatanii warra achitti guddatee achi ture. Faamiliin sun akkam isin fakkaate xiqqoo of jajanii bakka namni biyya biraatirraa yoo dhufee isaanitti biyya isaanitti makamee jaalatanii giddimaa mootummaan guutee lafa kana isaan harkaa hireetiin nama magaalaa kana bal'isanii guddisanii magaalaa aanillee waan taateef innaa ganda santu jira. Gandi sun yeroo baay'ee jechaadha. Yeroo baay'ee biyya ambaatirraa namni yoo bakka abbaa biyyummaa itti agarsiisuuf maal jedhanii nuti garuu waan akkasiin argine nu dura jechaadha. Nu dura qaata nu dura jecha wanta akkasii. Innaa gaafa tokko sa'attii tokko qabna. Sa'attii takka qabna maqaan isii gaarree jedhamti. Baadiyyaarraa dhufte. Wanti dhufteef immoo sa'attiin aannan indeette aannan maannoo indeette moon dhalte jedhama yaa rabbii kiyya. Almuham sa'attiin aannan qabdi aannan ilmatuu fi ayyoon baadiyyaarraa fijisiisanii gara magaalatti nuu fidanii yoo nuu fidanii qilee achi gadi oofiti eegii naan jedhan ayyoon. Antakkaa isaa eegee horii eegee hin beeku. Antakkaa qileellee dhaqee hin beeku. Kazaan ishii jedheenii qabadheen deemee sa'attiin edaa margi ani karabbisee haa edaa margi kana maati marga namaa nyaattee amma gandi isiniin jedhu kuni hin hidhanii qabatanii deemanii sa'attii fuudhanii deemaniini oggoran immoo maali jedhanii godhani amma yoo galuu ka'anii margatti quuftee sa'attii fudhee gala jedhee dhaqee amma yoo dhaqu mucoo maal asii goota Asa'een seenaan tashemmusa jedhee maal asii goota jennaan saa gaarree kennata akka marga kana keessatti gadhiisee haa nyaattu jedhee amma gara isiin tarte dhabee asiin mana keessa malee kabiraan argine sa'attii fudhatuuf dhufe jedhee namichi naariitee miti ulee qabattee hin baddu amma daasitu sa'attii margatti gadhiisee marga ficcisiisee jette amma deemiti abbeetiin birri 100 fidii kootu waan margaa kafalii sa'atee fudhu jedhiin naan jedhanii. Kazani abbotti mi'aayotti yoo mi'aayoo waan naalolaniif deemee abbii jedheen haati jedheeni haati ganne haata'een nuti namittiin sun dagadhee jira. Haati ebaluun suni kottaasaa keessan fudhaa birrii 100 fidaati jettee jirti jedheen birriin 100 kamaadiree jennaan ani marga karabbisee sa'attii fidee marga keessatti gadhiisee ayyoon eeginaan jedhanii kazaan namittiin immoo marga nyaannaniin birrii margaa kafalaa jettee jedheen. Wallahi abboonnatti kolfanii achi booda kalasi ani yoo fagaaf saniiti kalasi sa'attii jalallee hin deemne bakka birallee hin jenne kalasi isaanii marga moo'amu bitanii qe'etti nyaachisu eegalanii innaa wanni akkasii mee isin mudatee beeka. Fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa keessanii aan fakkeenyaaf yeroo ijoollummaa kiyyaa kan eegee beeku lukkuu midhaanirraa re'ee fi hoolaa midhaanirraa tanuma bichaa beeka eegee maaliif jennaan loowwan hin qabnu ka qabnulee baadiyyaa jiranii fira bira waan eeynu wayitu homaan qabnu jecha wanni nu eeynu lukkuu midhaanirraa yoo midhaan alaafanii allaatti midhaanirraa wanna akka simbirroo wanee maal kana jecha bas kanuma eeyna malee wanni eeynu tokko hin jiru
yeroo garii wanti isin hin beeyne yookaan immoo wanni isin wanni hin jenne nama mudata jecha yeroo wanta akkasii nama mudatu subhanallah injira mire ani garuu baay'ina ajaa'ibsiise fakkeenyaaf jechaadha waan ani hin beeyne tokko hojjedhu naan jedhanii na ajajanii osoo immoo natti himanii akkana midhaan namaatirraa marga namaatirraa eeginaan jenne ani kana maa ta'uu isaan beeyne ka rabbi se'ee in dheedanii immoo birrii kafalanii jechaadha wanti akkasiillee nama mudatu ni jira kan kanarraa afi mootu subhanallah gandi suni ganda bakka gandummaan akka malee kana beekaman xiqqishuma yoo ila dhoqqee horii kanaayyuu isaan biraa fudhachuu deemne dhoqqima horii kana nutti hin kennanish jedhanii bakka injiraa mire yaa'ii namatti godhanii yookaan nu ari'anii yookaan nu lolanii yookaan hin baddu asii jedhanii dhoqqima barkan loowwanii kana kama gadi dafa'amu kan kama achi goggogeetiin hin faagatamu kana akkas isiniin jedha obboleewwan kiyyaa wanti hunduu beekumsa nama gaafata namni tokko fakkeenyaaf ijoolleen baadiyyaa wallaahi cimtuudha ani wal biratti anaaf isaayyoo wal biratti qabnee laallu isaan ijoollee ciccimuudha wallaahi bishaan yoo deemanii qoraan cabsanii galanii maal godhanii mooyyeetumuu irratti dalagaa irratti garuu ogummaa irratti xiqqoo rakkoo qabanii ani hir'ina qaban malee waan saniin ala maashaallah tabaarakallah ijoollee ciccimuudha ani yeroo baadiyyaa fira kiyya bira deemu ijoollee manaa gadii kanatu bishaan litiri 20 baadhatee lagaa gala inde litiri 10 ol hin baadhadhu odoo wanni fedhe galee litiri 10 ol hin baadhadhu wallahi gaaf tokko kanatti biyya abbaa kiyyaa deemnee namni hundumtuu karaa sanitti waan arganii tunta shee muusati si tunta muusaa baashutiin aan jedhanii eeyyeen jedhaan na dhungatanii beekte boqoo kana mirgaa madditu wayitii jira caancuree moo maal jedhanii bishaanatti isanii achitti baqa dhabbannee torfaa'ee warabbannaa yoo ana arganii ta'ee nuti mucoomtuun ta'ee nuti naan jedhan tashee muusati yoo jedhan sita muusaa baashuu moo jedhan bannee keessummaa maarree jedhan ol ka'anii tarataraan na dhungatan garuu bishaan yoo sannaa waraabanii ijoollee na wajji jirtullee waraabanii galla baqa takka bishaan sana dhaabbadheen beeku baqa namni hunduu kabajaan wallaahi warri baadiyyaa namaa qabu namni hunduu yooma arganii tuni ta'ee nuti muciyyoo yoo jedhanii tamuusaa baashuti jennaan baqa bishaan illee yooma sannaa waraabanii qabadhee galaanii yookaan immoo natti baachisanii iyyuu akkas obboleewwan kiyyaa ijoolleen baadiyyaa humna qabdi jajjabduudha wallahi baay'ee jajjabduudha kalas nagaannaa